Si xumuramee dhimma itti deemteef. Yeah, almost one guyyaa tokko caalaa na nafu. Oh my god. Lafa iddoo sadii qofan gaafadhee beektaa? Iddoo 12 na laatan. Iddoo 12. Muraayyuudha iddoo sadii tokko real estate dhaan jedhanii tokko naannoo faabrikaa wayii natti fakkaata. As sulultaadha iddoo 4 lafa mana jireenyaa faabrikaa maal jedhanii ofiidhuma isaanii maqaatti moggaasanii iddoo 12 na laatanii. I don't know. Maal saa qodarree maal godhu diaspora guutummaa mataa isee kennanetti qoqqooddattu biyyitti maal godhu. Walumatti nu keessa jirran boo lafuma qofaasii kennan. Ati moo? Isinii maalan godhan? Dhagaan gaafadhee muka dhagaa gaafadheera waan bu'aa qabu qofan gaafadhee. Lafuma gaafa deemteetti deebitee nu argiteenna. Abbee jireenyi mata akkas nu godhanii ati Yara yaabbattee dhuftee reeti. Oh my god. Amma maal akka hawwisitti immoo yeroo teessu waan baay'ee yaadda waan addanatti dhiistee deemti. Right. Maalidha weekend very especially namoota nama du'ee namoota Dwaagay. Yes. Wayyoo sajjada. Namatu mucaa godhatii maal jettee kaatee immoo torban guutuu kaatee mana puulii lafa buna dhugan kaafee maal deemtee naannooftee caljettee taa'aa ooltu. Hojiitiin jiru. Safa baay'ee miskootaa beektaa? Dhugaamu Kan biraa amma ga'achimee mootummaa moo uummatatu moo taraa ol deema. Oh my god. Yoo achi siistamiidhu sirnatu jira achi you know. Achi dhimma mootummaa dhimma uummata maal utuu hin taane siistamiitu jira piriinsiipiliitu jira seeratu jira malee akkuma barbaadde akkatama akkas taatu kanaanti maaliif waan biraan haasofne. Hojiin attam hojii maal hojjettate? Achi hojii 2-3 hojjedha garuu especially waan tokko irratti kaampaanii tokkotu jira. Kaampaanii sana keessa departmentii tokko irratti project manageridha. Dhugaamu baankii manajara baankii taate ati illee maal? No. Faabrikaa keessa departmentii baay'eetu jira miti. Waan hojjettu waan baay'ee jira. Faabrikaa tokko keessa jiru maal jedhama. Iddoo tokko irratti like managing godha jechuudha. Project manager ta'uu. Amma achitti manaajii dhaqqa. Jechuun kun amma manaajii gochuu jechuun nama baay'ee nama kan biraatu si jalaati hojjeta jechuudha miti kanaafiyyuu nama meeqa manaajii gootaa nama meeqatu immoo si jalatti manaajii ta'a. Maal seeta iddoon jiru sanarra actually project manager ta'een hojjedha garuu actually iddoo sanarra anuma qofa jira. Anuma hojjeta iddoo sana. Qofaan makee mana project manaajiidha manajariidha. Dhugaamu Ofii makee. Hojii tulfaataa ta'a. Yaa xinnoo ishee hojiin isaa hojii xinnoo. Maal immoo hojjetta hojichi immoo maalodha maal manaajii goota. Laal hojichi maal sitti fakkaate faabrikaa keessaa productiin hin baamti ree productiin sun kaartoonii keessa arganamee booda maal godhama? Samsamama. Samsamuu sana gochuudha hojiin koo. Irra kaa'u sana. Samsamsu. Isa samsamsu sana irra kaa'u sana hin hojjedha. Isuma samsamsiistee birrii amma kana nama ergaa turte ree. Anaa nyaatu miti anamma wanti naan galle abbaa faabrikaa sanaa taatee isa biratti immoo hojii isaa ammaa hojjettee birrii firaafin ergitaa maatiif ergitee nunillee yeroo nuni horii qabnu jennee maal jennu nu ergitee isuma sana hojjetteeti moo brother hojiin koo kanuma waan biraan qabuun hojii sana hojjechuudha. Achi hojiin tuffatanii. Hojiin tuffatanii. Achi nyaata bichaa tuffatanii. Achi nyaata maal nyaattu masin achi nyaata baay'ee tuffatanii nyaata maal nyaatu? Achitti dhimma nyaataa utuu hin taane wanti guddaan dhimma hojiidha achitti fokkasuu. Yoo nyaata dhabdee rakkatte fa'aa toluma. Ani immoo kan dhadhabu mata shaamaan biraasofne. Shaamaan hin fayyadamu. Kana dhuge.
Maal? Oh iya. Orang dah kan zani mana yang jalan tadi. Private waan jedhamu jira. Private amma sadii saanaa qoramtii kurnaffatti. Mana moonatti keessatti nyaataan rakkatan fa'aatti jiraatu ree. Namni nyaataan yeroo beelee waan nyaatu dhabu attam eessaa nyaata. Beelee fa'aa namni ka walii gadi waan nyaatu dhabee. Sudah sitti meeraaba. Waanuma of serva gochuullee hin dandeessu illee yoo ta'e governmentiin nyaata sii kenna. Maal? Achumatti nama jiraatu waan taateef biyya sana sii kenna jechuudha. Mootummaan umti akka nyaattuuf nyaata siif kenna. Ahaa achi mootummaa matu uummata sooraka. Akkuma addanaa jechuudha. Addanaasi kan mootummaa achiif addanaa ol fakkeessu mootummaa malee uummata hin qallaban soorasis. Eega asiis moo atammoo nama fakkeenyaaf hojii qabuuni warra tokko hojii qabne kun inteenya akkas olii gadi deemna mootummaa matu olii gadi deebisee ni soora. Nyaata akka jirutti mootummaa isa iyyuu dhattee nyaattu dhufanii mas nyaachisu. Dhufanis achi fi baay'ee ofii keessanii isa ofiidhaan naganii nyaatan. Tu dhufte dheedina wajjin nyaanne. Ani samala anama utuu hundumti keessa dhuftanii jedhaman wajjin nyaanne gaarii dheedhee nyaatan. Hojjeelee akka ammaa sadarkaa kanatti jijjiiramuu danda'eera taanaan mootummaan lafatti jirtutti. Jijjiirama guddaa jira malee baay'ee jijjiirama guddaa jira. Utuu biyyi kun jijjiiramee iddoo biraan ga'in dafii fuudhate. Anis I almost forgot it. Irraanfadheen oole waan si ajaa'ibu dhugaama. Namoota naaf iltu iyyuu danda'uun kottaa na gargaartu. Okay nama moo? As adana state idhaan dhufa yeroo itti himu. So this one. Beektuuti kan. Kana beekamu. Hiriyaa qabdiin kun. Torban sana guddaa dhuftu ol fuudhu. Waraqaa waamichaa nu geera. So what? Mirga isheeti maal maal. Torban sana guddaa dhuftu ol fuudhu argu bitteera. Si hojii maalaa suftuti? Amma sa'aatii booda ishee biraan deema. Dhugaamu? Ahaa. Nyaatamtee obboleessa ko nam fuudhadhee taa'an. Torban sana guddaa dhuftu fuudhadhee taa'an. Hayi walumaa wajjin fuudhuu danda'u jedhate. Miskiina ko. Waan biraa waan arginu. Kana. Achi na fuudhi ka. Waa. Kunoo heerumtee ji'a lama ko. Ji'a lama. Suufii ergifadhee ni Caala. Siif caala miinzeedha isaan. Ilaalika. Ilaalika. Isheedha. 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 Simboonne. Ma. Yes. Eh? What about this? Ka? Kana nama. Hai. Kana nama no. Well. You know here? You know here, you know here, you know here. You know here, Romania. Betul tu kan? Arme mimi. What? Arme mimi. Ciao. Ilalik. Abbe mimi ciao. Ena. Romania. Maal tu Ati ma. Arme mimi. Mucaa qabu mucaan isaanii kutaa lama baratti. What the big deal, man? Maal diigi? Maal jireenya namaa diigdee maal? Mirga isheeti baay'ee isheetu barbaade taanaan maal amma kana dhiphatu siin. Gaa'e amma kana dhiphattu? Barbaade mirga isheeti free ta'uu barbaade. Waan akkasiisa biyya sanatti bira dhugan. Injira. Come on, ishee wajjin bazoo bishooftuu deemuuf ishee wajjin. Arme mimi. Addana. Bagabbaa mimii nan godhina nama. Maal gochuu an argitaa argaashees? Bishooftuu wajjin turraa guyyaa sadiif ishee wajjinidha. Buukii goonee. Okay. Herme mimi. Herme mimi. Ishee kanaan. Beeku. Mucaa daamaadhaan si'a. Gooftaan na baasee man. An ishee dubbisee nama baay'ee rakkisaa ishee amanamtuu ishee akka dhalatteetti ishee hirtuudha ammoo. Iftuun immoo akka dhalatteetti. Maal nama wajjin naasumne isheen. Ol jettee jala maa keessan ilaaltu? An Feesbuukii hin qabdu. Feesbuukii qabdu maal hin qabdu nama nagaa. Mana dhanne ergina. Mana dhanne ergina jaammalee Feesbuukii waan tokko waan ittiin argitu. Gooftaa si haa galatuutti maal. Okay. By the way, mucaan isheen kun maqaan ishee Iftuudha. Eenyu iftuu? Maqaan ishee Iftuudha.
Achi na fuudhi kaa naani kaa. Iftuu qabu. Iftuu qaatiin. Isheen taate. Ishee garuu isheen taate. Wajjin as feetu. Maal eessatti beektaa? Eessatti beektaa kan? Fira maal keeti? Maal keeti? Eerpoortii dhuftee kan na fudhatte ishee guyyaa lama. Naafuu dhufee naafuu durii dhufee naa fudhatu kaa durii dhufee naa fudhatu kaa maaliin godhatu? Maa dhaheen gaddaa daadaa koo bira naqattee sanu biraa baatechi deettee. Adaada yoom dhufte kun si bira? Yoom dhufte si bira si Asirratti bira? beektaa ati qoy sirriitti. Beeka eejira deessatti barte. Ni beektaa garuu sirriitti. Hiriyyaa isaa ishee amma nu waa ishee haasaa oolleef. Hiriyaa kooti misheen. No way. Eessatti beekatti kan hin jedhe? Eerpoortii na fuudhee guyyaa lamaan kana na bira kan bulee isheedhaa bara isheedhaa kan na bukkee jiru. Boolla keessa gad naa bushu ka guyyaa lama si gadi fageesse. Amma boolla keessa dhuftee boolla lakkaa jirtu. Maaliin godha kaa maaliin godha? Maali? Like isheen hin gootu isheen dhiira wajjin ciistee hin beektu. Dur walitti buunu nun amma wal fuunutti inni walii gallee irraa ishee wajjin. Achiin nama bira kan nama kan biraadha suuraa ishee. Lakki ishee dhumadha dhiis. Iftuu kana nyaata. Iftuu dhuma gaafa wajjin bultanii attamii ulfinni ishee sun jira. Wal bira bultanii. Mucaan kun yeroo dheeraa kan wajjin haasa'iyyuu ishee kanaati. Guyyaa lama dura jettee magaalaa biraa turtee Finfinnee dhuftee anaaf then eerpoortiitti dhuftee na simattee ergan dhufeeyyuu ishee dhumatu na bira bulaa jira. Guyyaa lama guyyaa sadaffaa. Wal bira amma ishee kana kufanatti himate. Wal bira moo attamitti bultaniidhaan? Wal bira bulle it's obvious komaal. Durbaa gaafa isin wal bira bultan durbaa. Dhiira durbaadha maalidha waree waan kan biraa. No. Akkasitti turre. Maal naannootti buune maali? Anani yaadadis. Ilmummaan qabdu. Maalin godhe? Waggaa torba wajjin turre bunatti bu'inaan jettee ana. Seriously? Sirreessinee mootii turre. Sirriitti. Sorry. Sirriitti waggaa torba guutuu an beekan riyaadha. Maal godhe? Barana moo? Durba moo? Ammaali dabettaati. Ani namatu fidee wal na barsiisee iyyuudha jalqaba. Nama as jirutu moo? Nama as jirutu namatu kana hundumaayyuu nama mucaa tokkotu wal na barsiise. Maal nama daldalanii jiraatu? Maal jedhe? Akkana sharafa alaatti dhiyeessanii ni mucaa koo inni isaan immoo. Ammaali dabettaati. Hambagan amma maqaa dhufaanne. Maaliif beektaa? Tumsi ta'anii dhageen of ajjeesa. Ani baga maqaa dhufaanne. Kanaan booddee erga inni fuudhee booddee malee isa yoommoo bilbiluma qabaachuu hin qabdu. Yookaan ijoollee waggaa ja'afaa fuudhee manatti guddisu. Inni booddee taffaadha aadaa booddee taffaadha. Aadaa booddee taffaadha ijoollee waggaa baay'ee fuuta garuu hin ta'u waan maal godhu? Iftuu koo ishee durbaa. Maaltu jira gaamni maal qabna? Sorry guys, amma waan isin jechaa jirtan kun naan galu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu mucaan wal na barsiises. As biyyuma kana keessa taa'e. Ishee kanaan beeku. Taliileedhaan kun. Taliilee obboleettiisaa. Taliilee obboleettiisaa kutaa 11ffaa biraatti. Taliileedhaa obboleetti bilbilaan qabdu maaliin hojii turte? Isheedhuma wajjin eegalu. Caalaatti iyyuu ishee kana wajjin bilbilaan haasa'aa jechuu caala. Dhugaa moo? Kunoo achi fudhadhu ilaa. Eenyutu sii kennee laama nama bilbila. Taliilee man ishee kana. Bilbila eenyuurratti bilbiltee argatta ishee. Mucichumaatu wal nu barsiisee then bilbiluma ishee irraatti bilbilaa fi isheenis tekstiin abgooti. Taliilee ishee kana. Bagan obboleettiin qabaatu. Bagan obboleettiin qabaatu. Maal haasoftan? Laal, I'm sorry, garuu torba lama sadii booda osoo daree akka deemnuu fi yeroo muraasa achi wajjin akka turru. Ati taliilee wajjiniin soodaree deemtanii achi torban tokko turtu. Taliilee wajjin torban tokkochi. Anaan reeffa koo iddoo waalchaatti geessitaniitu ofii keessanii ergeetti soodaree deemtu. Eenyu kan kana gochaa jiru biyya kana keessa taa'ee mucaa bilbila qabdu mana keessaa. Maal jechuudha maaluma jechuu maal jechaa jirti maal hiriyyummaan keenya nuti. Maal godhu isaa bini kan balleesse dhiisati. Akkan ta'e bukkee nan ga'a nama dhimma kan nama gaa'ila koo diige immoo yoon jireenya isaan diigu ta'an immoo diigamee nafu.
Diaspora. Jirtu. Akkam? Nagaadha. Nagaadha. Jirra. Fayyuma. Nagaadha. Maali? Haa. Joorota. Nagaadha binisin. Abbee gidduu teessee bareechita kaa. Nagaadha akkam? Tutu jiraatte gaarii ture. Waan dinqiin fidee dhufe. Waan dinqii qarree waan dinqii si fidee dhufe. Kan hirmi isaanii kan mana dhaabbateen ijoollee mana. Waan dinqii isaanii si fidee dhufeera. Waaw. Isheen achi galagaltee kaateertu kana ilaalarta? My God. Maanni fuulan goorinaa kaa maali? Fuulan goorinaa kaa. Ikonomii biyya keenya. Akkuma kana dhaabbateera ikonomii biyya keenya. Hin beektu timuu jira. Waaw. Laala isa isheen achi galagaltee kaateertu kana ilaala. Kunis jirti maal? Ollaa makeetiyyoo. By the way, sadaan bilbila isaanii kan naaf kenne kan wal na barsiise. Bilbila isaanii. Waa. Maaloo bilbila sagamee. Hundumaayyuu kan na barsiise isadha. Bilbila eenyu kan keenya moo? Kan tasgabbaa. Kan koof kan saama koy maalaas kan. Yihudaadha kun Yihudaa. Boona. Boona maalitti kun Yihudaadha malee. Siiniin. Maaltu galteesiif Maali gaarummaa isiniif yaadeeni maala malleesse lamaan keessan tuttiin qabatee ala ba'a jedheeni ani. Anatu ala boo ala baa. Akkasuma yaada namaa dama fudhattu. Boolla keessa gad si haa baasu. Boolla keessa si gadi si haa baasu. Bana amma eessa dhufta? Galgala dhiikkatini. Galgala dhiikkatin akkasuma ala baatanii fi lamaan keessanu. Akka dalga si hiikkannee fi sirreessitee nu hiiktee anaaf ara banaa koo. Ee. Karaa baatu malee.